Harka fuula daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi ashama akkam jirtu. Egaa kun qophii gaaffii fi deebii keenya kan guyyaa har'aati. Qophii gaaffii fi deebii keenya kan guyyaa har'aa irratti keessummaa nama tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa hamma xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan affeerraa qooti. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa keessummaan keenya kun hoo eenyu jechuun keessaniin oolu. Egaa keessummaa keenyaas asuma maqaa isaa kan wal isin barsiisu ta'a. Nu hordofa. Tolee, baga nagaa waamichaa keenya kabajjee istiidiyoo bilisootiifitti nu argamte. Egaa keessummoota keenya yookaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaan akka maqaa kee wal bartanii isiniin jedha. Duraan dursee isinilleen affeeruu keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Maqaan kiyyaa akkuma beekamu Abdulaziz Amaanoo jedhama. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa maqaan keessummaa keenyaatiis Abdulaziz jedhama. Egaa mariin yookiin gaaffii fi deebiin guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee haala siyaasaa biyyattii amma keessa jirtu kan wal qabatu ilaalchisee akkasumas qabsoo bilisummaa Oromoo haala keessa jirtuu fi uummanni Oromoo hoo biyya alaa fi keessaa maal keessa jira kan jiru gaaffii fi deebii kan waliin goonu ta'a. Hamma xumura sagantaa keenyatti nu hordofaan affeerraa qooti. Tolega Abdulaziz keenya mega amma asumaan karaa gaaffii fi deebii keenyatti deebina. Egaa haalonni biyyattii keessa deemu keessattuu biyya teenya san keessa deemaa jiru haala gaayyaaddeessaadha. Mee haalli siyaasa biyyattiin keenya amma keessa jirtu maal fakkaata? Duraan dursee kabajjanii naafeeruu keessaniif baay'ee isin galatoomfadha. Haalli siyaasaa biyya keenya keessa jiru baay'isee yaaddoodha. Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf badii hedduutu raawwataa jira. Oromiyaa keessatti gocha suukanneessaa dhahaa jiran jechuudha. Meeshaa waraanaa gurguddaan xiyyaaran jechuudha. Oromiyaa dhahuu jechuun kun yaaddoo mataa isaa guddaadha. Ilmaan Oromoo hedduu rakkoo keessa jiran jechuudha. Ayyee galatoomii Abdulaziz keenya egaa haalli biyyattiin keessa jirtu walumaa galatti haala biyyi san keessa jirtu kan wal qabatu yaaddoodha akka dhala Oromoo ta'uu nu ibsite. Dhaloonni keenya yeroo ammaa gartee warroonni gartee siyaasaan hubannees hedduutu jira kanarraa gammadu ni jira. Akka dhala Oromoo hundattuu warroota dammaqee jiru yaachisaa jira. Warra gartee kana hin galiniif maal dhaamtame? Duraan dursee jalqabarraa yoo kaa'amu taate biyya Itoophiyaa tana keessatti qabsoo Oromoon jalqabarraa fidde jechuudha. Abiyyiin fa'aa gara aangootti ol fidde. Garuu miira hammaa keessa seenuu, miira gammachuu tokko keessa seenuu an akka kiyyatti baay'ee na yaachisa. Oromoon wanti inni hubatuu qabu ammas ta'ee boodas qabsoon Oromoo wanti uf duuba deebi'u tokko hin jiru. Oromoon miira keessa seenee akkuma gammachuun jiru gaddillee akka jiru beekuu qaba jechuudha. Kanaafuu of eeggannoodhaan qabsoo ofii itti fufuun dirqama Oromummaati. Tole galatoomii hedduu si galatoomfanna Abdulaziz. Egaa akkuma beekamu xayyaaraadhaan Oromiyaa guutuu dhahuu fi gartee akkasumatti dhaloota hidhaa jiraachuunis waanuma beekamaadha. Kun egaa walumaa galatti akkuma Oromootti akkuma reefu kaafne yaaddoodha. Dhalli Oromoodhaa yeroo ammaa miira keessa akka hin seennee fi gartee dammaqinsa diimaadhaan waan danda'u gartee qabsaa'uu falmachuu humnaa'uu qaba ka jettu dhaamsanuudhaamte jirta. Galatoo galanni kee bilisummaa haa ta'u jenna. Egaa kanaafuu egaa dhalli keenya miira keessa seenee akka ofin daganne daranuu humnaa'uu jabaachuu uummanni qabsoo isaa jabaatee itti fufuu akka qabullee dhaamsa akka dhalootatti dhaamtee jirta. Illee dhaloota keenya asumaan kanumaan isinii dhaama. Mega kanatti aansuun silalleefuu haalli biyyattii keessa jiru yaaddootu dhalaatu dhumaa jira.
gujjuma majjii torba kaduwar faan hiikaman kana nama meeqaatu hidhamee meeqaatu dhahamee itti qabeenyi gartee ummataallee barbadaa jiraachuu dhaloon jecha keessaa ibsaati jira. Mee kanarratti yaada yoo qabaatte kana tunyata kara gaafii teenyatti aantutti deemna. Osoo gara gaafii kanatti kunne kanaaf araara biyyoolessaa jedhanii tokko wanti dhiibbaa biyyoota alaatirraa ta'e dhiibbaa qabsoon Oromootii fi asiin gahee muddamsiisa keessa jira jechuudha. Ammaan tana mootummaan gabroonfataan biyya keessa biyya qabate kun muddama keessa jira jechuudha. Asiin immoo ilmaan Oromoo fixaa, ilmaan Oromoo hidhaa, ilmaan Oromoo mana hidhaa keessaa baasee ajjeesaa osoo jiru. Fakkeenyaaf Jawaar Mohaammed Faanti mana hidhaa keessa hin jira, mana hidhaa qofa keessa hin jiran jechuudha. Ilmaan Oromoo hedduutu mana hidhaa keessa jira jechuudha. Qaallittii fi mana hidhaa adda addaa keessa jechuudha. Kanaafuu eega araara ta'e ilmaan Oromoo hayyoota Oromootii fi hooggantoota Oromoo kan mana hidhaa keessa jiran hundaa baasuu qaba jechuudha. Eega araara ta'a. Ilmaan Oromoo fakkeenyaaf mootummaan gabroonfataan kun asiin nama dagachiisuudhaaf fakkeenyaaf gochisuu kanneessan dhiyoo Karrayyuu irratti ta'e sun gocha baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Kuni yeroo tokko bakka tokkotti namni rashanamuun kanaan qabate Wallagga keessatti Walloo keessatti gocha hin taanetu ilmaan Oromoo bakka adda addaatti dhumataa jira jechuudha. Jawaar Mohaammed fa'aa hiikanii jiranii guyyaa isaan hiikaman san xaayiraadhaan Oromiyaa keessattuu Wallagga tumamaa jira jechuudha. Guyyama san keessatti jechuudha. Kuni maaliif ta'uu danda'e jedhee ilmaan Oromoo sammuu keessatti of yaaduu qaba jechuudha. Tole galatoomii erguma silaa araara biyyoolessaa jedhamee yaadamee wanni kun silaa jechuun fakkeessaaf ta'us akka fedhee waa ta'uu gartee Jawaar faan bahee warroonni gartee hidhaman hooggantoonni gartee qabsoo bilisummaa Oromoo hedduutu jira. Fakkeenyaaf akka Jaal Abdii Raggaasaa, akka gartee Gammachuu Ayyaanaa, akka gartee Lammii Beenyaa fi qeerroof karreen bilisummaa Oromoo akkasumas gartee kittilaadhaan mana hidhaa kana keessatti iraarfamaa gidirfamaa jira. Kun hunduu bahuu qaba. Egaa lakkoofsaan hangana jennee manni hidhaa Oromiyaa akkuma kaleessa gartee mana hidhaa afaan Oromoo dubbata jedhamu san afaan Oromoo dubbachuu gartee ifaadha. Kana qofa osoo hin taane hiraarsaa fi gidirsa gartee ilmaan Oromoo irratti deemu goleewwan Oromiyaa hunduma dabalatee Walloo, Wallaggaa magaalatti goleewwan Oromiyaa hunda keessatti iraarfama deemu kana dhaabamuudha qaba. Isa jedhamu kanaas gaaf keessatti haammata. Galatoomii dhuguma osuma jedhama araarri biyyoolessaa kana gartee warroota fakkeessaa hojjetan kana biratti silaa jedhamee guutuma gartee ilmaan Oromoo san hidhaadhaa bahee araarri biyyoolessaa kun jara fakkeessaa kana biratti gartee fudhatamanii qaba. Hojiirra nu oolchan jettee wanti yaaddu ni jira. Kuni warsuun faayidaa hin qabu jechuudha. Osoo ka ta'u taate osoo ka biyyaa fi yaaddu taate mootummaan ammaan tana biyya bulchu kun maqaa fi malee biyyi babbaddeerti jechuudha. Biyyi Itoophiyaa diinagdeedhaan kuftee jirti. Yeroo ammaa tana waraana jechuudha. Oromiyaan guutuun wanti Oromoo ta'e daangaan Oromiyaa kutaa 11ffaa qabdu guutuun ilmaan Oromoo lolarra jira jechuudha. Ajjeefamaa jira, reebamaa jira, mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesaa jirani. Kuni araara biyyoolessaa tokko wanti isaan gaggeessan tokko hin jiru. Gaggeessuuf deemanillee hin jiru jechuudha. Kuni ilmaan Oromoo dagachiisuudha. Asiin nama fixaa, asiin nama ajjeesaa, asiin nama qeerraa buqqisaa, daangaa irraa buqqisaa, asiin immoo hooggantoota Oromoo kana baasuun Oromoon immoo gara argetti jijjiga. Kanaafu ka baasilleen isa, ka hidhulleen isa, ka ajjeesulleen isa jechuudha. Kanaafu wanti araara biyyoolessaa jedhamee garraggeeffamu yaani ragga'u tokko himaa hin jiru jechuudha. Kuni uummata Oromoo sobuudha. Uummata Oromoo sobuu yoo jennu uummanni Oromoo gara lamatti ilaaluu qaba. Garuu ilmaan Oromoo kun nuti maal gochuu qabna jedhee hawaasni Oromoo of laaluu qaba. Hayyoonni Oromoo laaluu qaba.
jedha akka kiyyatti.